أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله وأنا كذا أندران ملء شو بزما في ومكة كاشي كنا برد يهدين ديمه كونتراتي وصون جديد كاشي بربادة جري مال جر قوة جتة تمان نيتمو هولا تاجرتا أكمل نجا أستاذ يا كيسني نجرتا كم نقوم ميتي جرا غلط سا أكمل نجا يا جا كيسني متأنا نينو مسيدات نامني أما سيء كان سيقول سينيل وان تو كسين جنة أستاذ إسلام يوم نقول ستني قرص كيسني فرن غافش إن نقول ستن فرد إنجرو ما فرد جرا ergasani esa ke tere boda duba sani amalle jiddu kanalle jolle no liga si ofto arge pente te jette يا أستاذ مال استجابس مال ولين دبنت لا واوي ولين دبنت تريبر جدو تهين دقتنا تفكات مالي قاف ما نقول ستنسن واوي ولين دبنت جرن تفكات malu rindu banati karshi miliyono to korit na kaba kajettumo no يا قاف سن دكمتي قاف سن وني جرو إما جرا يا إرجسي أمو وما كسي أمالنا ديبت إرجسي سني في لدا ولي وان كان أصلا سيرين جاتو سني دا itti ولي garau كيسا barbachisa wallahi ati أستاذ shaada أبا إنت kala تنا qur'ana si ajansisa qur'ana sitti garau barbachisa كيسا سني دا ولين تري قرون كا وسنرجع كوندن دين نبيزي دا تفكاتني hey wani bayin nan argamu busy tae mal qur'ana dagefattati Quraana maali dhaggeeffatu ustaad anuma gortee tuuli deemalee ima qaraalle guyyaa hundumaa yoo suuraa baqaraa kana siirii natti godhina laata jedhee gisee baay'ee deemalee ima qaraa garuu hin beekne naaf hin dalayne istiila gammaan tanatti. akam si godha waggu qur'ana qaratu An nagata garuu gisee qaraa nagama wallaahi illee. Sani soofuu nagama garuu tu bakka waan gaafadhu saniin arganne ustaada kiyya dhugaa yoo dubbate wallaahi birrii. Ustaad la hiyyummaan rabbin dhaggeessa. kiya iyyummaani Amma waan maal biraatii ati miti. barbe Ustaad ani sammuun kiyyallee wani martuu nagana qabdeedha amma dhugaa amma cabsu jedha malee. Rabbiin hiyyumata sirraa kaasu jedha du'aa naa godha hiyyumata na dadhabee Irooppaa deemaa Liibiyaa taa'aa hiyyumata na dadhabee jira wallaahi mataa na uwwistee jirti amma. Amma kadhumaa ati mucaan reefu dhalattee waggaa aga sila areeda yuun baafne iyyummaa himattaasa namni areeda baasee meeqa jedhee kunoo Ustaad laal hayyee areeda osoo hin baasiin biyya meeqa deemee jiru tana qaqqabuudhaaf laalme waa meeqa keessa darbee ishi diddee kan godha. la situ rabbiin hin galateeffatin malee namni maanguddoon meeqatuuyyuu akkasuma gad jedhee dalagataa rabbi ibaadaa rabbi ofii gabbarataa sigaltee iyyumma saniin nagaan jiraachuu jira sigaltee atammoo areeda yureef hin baafne umrii xiqqaadhaan osoo hin gahin biyyaa baate erga sani ammoo rakkoon si mudatte ijoollummaadhaan sanboodan ammoo rabbiin ammoo ofeetiyyuu biyya silawaatti hojjetuun si geesse landan teessee erga sani yuukee teesseetiin amma ammoo deebitee ammallee hiyyummaa himatta gabbaateen dalagattu biyyi dalagachuu jiraati deemi kuni baadhu doonaara kudhan Dalagatan nu dhibee malee dalagachuu dadhabneeti miti fayyaa qabnaa miila qabnaa wayiin dalagannu isin jenne dalaga akkasumatti dalagannu dhabnee bada akkaataa itti dalagan qabdi Eurooppaa keessa teessee fi miti. Eurooppaa keessa teessee namni Itoophiyaa rakkataa irra hin jiru. la akkasitti maal godhu rakkattaati dalagaa irratti xiyyeeffadhuuti No. Ustaaza isin amma waan biraa dubbattanii misaati ammaa kanayyuu wallaahi waan takka nyaadhuun hin qabu ammaan tanayyuu duuttee jira. maaliif waraqaa siin baafne hagammaa Wama kana kan nu dadhabee ustaaza kenna. Maaltu jira والله أتلين رب ما سيكون ما تجرى أتلين جت شجاري يا رب مالي نجر وانس سري جت استاذك يا والله. أي كاتلين بيت نبي ربي عليه الصلاة والسلام البلاء موكل بالمنطق يعني بيكت بلان يروي الدو جت وجين أتي نبي الله إبراهيم سيناتو كوستي ما سرتنا دقي فدومي. أيه. نبي الله إبراهيم عليه السلام قافا نبي الله إسماعيلين قافا إسا مكة تريسني براديمن. انت لا تكفوديت انت لنبي الله اسماعيل عليه السلام اسماعيل لو في جنة نبي ابراهيم امو اسماعيل دبسو دافو مكة دفان اسماعيل من انجرو سيغلتي اسماعيل من انجرو هذا منا اسادا ارغن اسماعيل ابراهيم اني بيكتامي ابا اسماعيل جيتشور غاف هذا منا اسادا ارغني تنجر اني مي اكم جرون كيسن جنان جرون كينيا غاري دامتي بشانو ما نيانه دغنيتو ما نكسمتي جرانا جتتي وان ركود اكن تيمتي
akkami jirtan jennaan jiruun keenya gaariidha miti jette hiyyummaa qabna uumama jennaan nabi Allah Ibrahim alayhi salaam wagguu Ismaa'il dhufe ghayyir atabata baabika jedhi itti himi jedhaniin gubani mana kan keetii jijjiirii jedhiiti itti himi jedhaniin akkana jechuun nabi Allah Ibrahim alayhi salaam intalli tun hin taatuuti intala farriftu intala sirrin dubbanne jechi siidha gaariidha miti gad dhiisi jechuudha Ismaa'il gad dhiisi guyyaa biraadha ta biraa fuudhe sanitti wagguu dhufan intala san ammoo ammas nabi Allah Ibrahim wagguu gaafatan osuma hiyyummaa qabanuu alhamdulillah rabbil aalamiin faaruun ka rabbiiti nagaa jirra waan arganne ni nyaanna rabbiin nu nyaachisu jira rabbii siidha galateeffattee tolchitee jennaan nabi Allah Ibrahim alayhi salaam gubani mana kan keetiidha gad dhaabii yeroo olii gad hin sochoosin jedheen akkana jechuun intala tana jabeessi qabadhu jechuudha hiyyummaan rabbiin nama qormaata takka dhibee fidee takka bal'ina fida wagguu fidoo ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka rabbiin dubbatu alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا جل ربي سبحانه وتعالى وإن مع العسر يسرا دي بنتك وكان مركون تك يوارقم تيتين جتة ونفورين سيوكان مو بل أتين سجرو كان كيتلا لم ربي سبحانه وتعالى سيفدا لكن أمو نمنا كسيت نمني ربي تيون نمني ربي سبحانه وتعالى يرو ركور أيون قالت يفني ربي نمو قرمات التبايس قرمات التبايس سنجال جيتشورا ربي نما غاتا كيستو يوان برارت الكتني تنجلن نمني سون صفا غوجل جيتشو يا جرود أستاذ بيارت ربنا بامر بادي تنانا لغيفت هيسي قدان يا حسن كينيا هيسي أكمل هيسا نما آخران كمني وني قدان سكن جرود دنيا رتي يومان ندفتي نما ليسترو تراغوتو يو كفوك يدو كبو أرغتا نما فوق يدو كبو ربين ليسترو تقدي بسا nama waan takka nyaachuu hin dandeenye godha warra gazzaa kan argu jirtaa miti isa guyyaa sadi nama kuma dhibba jahatu haga guyyaa sadi gootuu osoo waan nyaatiin akkana bulee jedhan garuu akkasittuu biyya keenya illee gadi hin dhiifnu islaamummaa illee gadi hin dhiifnu jedhanii alhamdulillah rabbil aalamiin jedhanii jiraatan magaalaa duraan jirtutu bada biyya duraan jirtutu diigama biyya duraan hin jirretu iyyuu ijaarama rabbiin akkanumatti olii gadoofa si galtee kun qormaata jiruu duniyaa irratti jechuudha لكن أمو يس بدان يس آخرة يوم ملء تدنيا تيمتي تدنيا دا وان بامتي إنو مقصود دندسا إنو مبولتا يو دوتلي إنو مدوتا مالي وان براسي فينغود غارو يس بدان يس آخرة أبيد أجيتشون آخرة كان كده إن دبين تانو مغورسي سيغورسينو أكاسي أما يعني كان كمالي دا أستاذ يعني لغتي والله hiyyummaa akka isaan illee ta qalbisa waa hin qabu odoo hiyyummaa sammuutti wanta tana qabaate odoo birriidhaaf waan kanneen oduu taate dhugumoonni kun natti amma akkanatti jabaattee maddaan gaana darbitee akka cabsuu na goote malee sila gaafa Liibiyaa hidhaa meeqa keessa daddarbisan gaafsan gaafaan cabsu garuu amma Iroopiin dhufee gidee wanni martin akka na garagalte kana dhugaa natti na'a bakka akkuma waan dubbadhuun dhabe bakka malee أكمل بدون دندر داستات هدو تكن الإيمان. والله سيتو اللي قدر آتم ليس لا أقوم دندا من جولين أوروبي جرتي جولين يوكي جرتو يسكر كارو دندسي. لكن أتمو أكنت التاتات أكادت سكر كارن اللي جرتو تي الدونا ما ديبا أما يعني كان كمالي ده خيرادوما. لا أما شهادة كبتشو دافين دوكا أما وكر مجاوا شهادمان كبدا دراني اللي وان. أوكي تمام. شهادة قبتي أتشبودانو أمالي ديبتيتيني أوليغت كاتشور أفمو أقدن ديس ربين كينا على في سويتيتو ما مرتي جرتا لا غنا كان بود مبراتي مكبدي فجي سمالي وانك انجر وانك سيسان يا لا مبراتي لين كبتي أغو بزيكو غنا مجا ريدان بافني تسا دنيا دا بجديتي مراتا نتو يوازر ركونو أريدا ميتي كغافتي بافنيتي نمنا ميكا جركونو أريدا ميتي غافتي باسيتي جرو دنيا كان نقوم جراجوش Infune, areta yumbamni, mujatikada. Aga sila yumma nabi tete matasa refu dunia oso dunia yu argatte akka tika battu yumbek to aga sila. Yo chocolate mi tete male. Marka disti keessa nyaataa ture malee areeda ture baasee barustaa mucaan irraa dhalate iyyuu areeda guddaa qaba. Eessa keettaree areeda san? Ani dura marka disti keessa nyaataa ture saniif areeda hin baasne ibsaa kiyya. Ayyeme akka hundattu anama shaadama si qabsiisa taane murabbii si haqa jechuun rabbuma si kadhadha. Waan biraa waan si godhuun qabu ka gorsaatiif illee gorsi asiin duraatu gahaadha.
لولا في اللي لولا سندرة هذا ربين سيالافس يوم ما كان كيس على ربين سياباسو أتلين أمو يروحون دركوني متي يا جوبازيكو وان ستي بعد جبيسي ستي أستاذ سلا أني ملا لما نمني جديد تكلم متى جديد تكلم مال أستاذ دعاء كان دبر داود هدونا دي والله هدونا ودي لا والله ما أنت كنتاني ربي ورقال لي ستي لا أباسو والله بال إن شاء الله ربيني ركو كيس سياباسو تياتي والنجدي إنجرجرين نريفتين أمو كان فوق إيسا ديتا مويدا إثيوبيا كيسا دابو كبنجرين ورق أبو يجلا لا ديكا مجرنا ميك أبو تمام فيديو بيتي شهادة سكبسي سيتي والنجرامي شكوة سلام اللي نبرا جيجر تمام نوجه جدي أيتولي بسم الله تمام نوجه جدي أيتولي بسم الله أيه أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله أستغفر الله استغفر الله وأتوب إليه وأتوب إليه أيوة كان هي كسارة بيكتا وأن هي كسارة سيجيسا أولوف كابو شهادان كانوا رب سبحانه وتعالى سيالافسو قد اللي سيادابو وأنت سات رب سيالافسو أجمانو واني سنجد واتك كبر دعايا سنجد وكان سرت كبر تتنجرات أنا ما أبقى قالت اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك دعائك نجبي سكبر دعائك كن دعاء جبادة يقينا كانت جنان إن شاء الله تعالى رب سر أفورا وأنا تجدت كان قوتو جتشو أكان جتشو نتلين أمس دنيان سيقور ساكو بريسكياتي دنيان بيكتي دنيان نتسمو كيساقام نيويا نبر أسيكاني فوق أغنى جاري ماتيك يا بكنا قده بيتوبيا كان غلبتي كان قده كان جدن وانا كسوف كيسا بلس قناعة وان قدان قناعة جرو الدنيا كان راتي وان نمتين جراتو دندو إن شاء الله وان أرغتي وان بريتك يا رب سيفكن وان سيفكن رب سيفكن سن إرتي قلتي فردو وان سن ترتيبة هجدون سيقلتي وان ترتيبة دي فرد يادا كان كي سمو كان كي فوقي هغانا جارة جتي قبا سن كي توجين انقامين وان سننتاد وان رب سيفكن الحمد لله جدي يعني بكي فوق سنيلي انجيرو بس مرة لي أكسين كنة gaduma kana jira gaduma kanatti taa'u didde malee jiruun tanga taa'u didde malee gadi olii isa illee inte siyaga silaadha wallahi akkasuma yaa bakka fuuma sanii illee hin ganuma bakkuma waa ijaaru sanii amma nama asirraa kolfu kana guutuun isaadha waan itti tole itti fakkaata tole waan itti tole sitti fakkaata namoonni asirratti kokkolfan miidiyaa irratti oguu ba'an anuma dabalateetu jechuudha. Anuma dabalateetu namni ogguu asirratti babba'ee kokkolfu wanna jedhu kada waan itti tolee jennaan namni makiinaa keessa jiru waan itti tolee jennaan hundi isaatu garaa keessaan cileedha. Guggubataatumaan jiruun duniyaatuun akkasuma isa dhibaatumaan cinaa tokkoon badaa cinaa tokkoon argamaa akkasumatti deeman. Siigaltee laakiin ammoo rabbii ofiidhaa galateeffataa yeroo argatan yeroo dhabanillee sabbaraa insha Allahu ta'ala rabbiin sitti bal'isu. Fedha isaati rabbiin si bal'isu hundinuu da'aa godhaafi. Dabalataan kasiin jedhu akkam si godhan maal peentee waajifa biratti taate? Yaa waajifa biratti hin ta'e. Okay. Achi boodaanoo? Waan akkasii ta'an duraan mallee shubbisumaa fi waan akka kaashii kanaan fudhadhee hin deeme.
kontiraati osoo hin Kaashii gahiin barbaada jedhee maal jarri gowwaadha jettee tumaan na hitamu. akka hoolaa gootee gadhiifte macarrashaa irratti. Maal si barsiisanii waa? Moo akkanuma dhayitee Maal na tumaan deebi? barsiisan ji'uma takka akkasii maal barsiisan maal na barsiisan Eenyu Ustaz? marrachuu na barsiisan malee. Ustaz Awwal. Wayyee singer. Nagaadha akkam? Ustaaz Nagama alhamdulillah. Nagaa alhamdulillah fayyaadha Inni kun singer. egaa nama arrabsuuf nun arrabsiin gaa maali jechuun arraba sun Ustaaz taane takka callaa amantii kee Ustaz, keessa Mee isa obsi mee yeroo takka haasofsiisan ustaazni yeroo takka obsi paastar singer obsi yeroo takka haasa ustaaz haasofsiisa. beentiin akkana goote kan jedhu jechuun qabu kaa akka seeratti. lakki Dhimma waan isaa beekte takka illee hin dubbii dubbanne. Laa Ustaaz, pheenxee hin jenne pheenxee osoo hin Waan takka- taane jara kiristaanummaa kaafte san baana malee. Ustaaz waan takka dubbachuuf fedha gida takka carraa naa kennitanii takka qofa. Namoota kan maayikii irratti qabaate bilis haa dubbatu yaada isaa keessaa bilis. Marrachuu fedha gida takkatti qofa Ustaaz billaa aleikum. La akkas osoo hin taane si galtee wama sirnaadha yoo waan haasoftu jiraate akkasitti wanna La jedhe. bakka la ay nama jalqaballee dhugumatti ani nama akka kiyyaa kaniif gara qaama waltaatiin dhalate osumaan beekuuti malee osoo wallaalumaan miti sani yeroo san keessa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee situashinii badaa keessaan ture yeroo sanitti na argatee jira sirriidha. Kan siif taanaa jedhanii naan jedhanii bakka hin mijanne anillee daddafee keessaa deebi'een jira. Dhugumatti ani Yesuus Kiristoos namni akka kiyyatti qaama salaatiin dhalate rabbii kiyya jedhallee waan furanne onnee kiyyaani. Haala hamaa keessa ture bakka yeroo sanii waan argataniif na fudhatanii ergasii waan an bahee dubbadheef jecha bilookillee na godheen osumaan ani amantaa gadi dhiisin iyyuu bakka sababa saniifuu an jalqabumayyuu vizitii achi dhaqee xiqqoo shubbisiisuudhaaf faaxoolee tanneen shubbisuuf deemee xiqqoo shubbisiisee irraa bahee bakka amma nagahaan gara Allaa guyyaa deebi'een jira jedha karma gabaabatti du'aa imanaaf godha akka rabbiin waan kana irraa Maal eenyu kana maqaan isaa jechuun jarri qarshii namaa kennan jedhanii na eenyu sitti hime jalqaba? nama baay'eedha awwaleedha yoo inni kennaniif miti maallaqa hedduuf kennan Awwalee wajjin dubbattee turte ati? nama hedduu waliin dubbadha isa bichaa miti nama hedduu waliin dubbadha. Hunduu kaashima kanaaf olii gad irraa haasaa? Yaa ani garuu maallaqa illee natti hin kennine maallaqa waaqayyo isin fudhinnaa wanti taatu jaldeessichaa fudhate maallaqa silaanaaf kennamulleedha. Maallaqa isinii kennaniisa? Nasaan isa jirti ree ustaadha nasa akkamitti nama kiyyaatti amanaree deeme. Maal awwalee kootu waa si kennina jedhanii sitti si waamanii gaafa si waaman moo hin sobu jirta? Dhuguma siin jedhe waan dhugaa qabu dubbata. Ustaadha dhugumatti amma laal waajjimmaanuu karaa laayibiitiin dura isaatti du'aa naa goosisaa ture mana isaatti na waamee jechuudha. Wanta naa godhee osoo wanni kunneen hundi dhufin dura mana isaa na waamee akkana qaqqabeessanii ija kana minaamini kanarraallee dhaameetiin jira. Amma Allaahun sin fayyisu amma ija kana Yesuus amma torbii takka booda si fayyisa. Amma tan kootu jireenya keenya jira laayif mornaan dubbate kana dhugaa dubbachuudhaaf. Inni nu bira jireenya jedhee kijibuun barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Ergasii guyyaa tokko dura achitti dhufanii beenxooleen tunneen sheekotiin jara tunneen warrichi keessaa tunneen xixiqqishoon tun jechuudha. Dhuftee du'aa naa goote. Tamaama. Achi boodaan ammoo dhugaadha qabaacha. Shayaaxiin illee jirti si galtee shayaaxiin nama harkiftullee jira. Sababa saniif jecha akka jedhan. Duuba jechuun ati amma waa takka mee haqiiqumaan si gaafadha. Takki jiba of keessaa hin qabne. Yoo isaan si dubbatanii jiran jedhi. Yoo isaan hin dubbanne naan jedhi. Dhugaa dubbachuudhaaf amma Hoottuu kiristaana ta'e siin hundi jedhan. isaaniitti iyyuu jechuudha karaa miidiyaa malee waliin dubbanne. Islaamaan waan ta'eef jechuudha. Jechuun kiyya laa kamatee haa ta'uuti. Ibin no na Namni sodaatan dhufeetiin hootu qarshii sii kennina uumama jedhanii jira isaan keessaa. no Ustaaz waajin ustaaz waajin dura na dubbatee jira waajin karaa bilbilaatiin na sodaate waajin dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaatti waggaa baay'ee waan na beekuuf na sodaate ana
Ibin sanii miti guruppii wantaa keessa nagalchaa jedheetu iyyuu nagalchine istiil hagammaan tanaa jechuudha. Guruppii namni baay'ee irraa baratu midhaan irraa baratu iyyuu nagalchaa jennaan mucaan kun meebiin waa'ee Yesuus waa'ee lafa balleessuu kana dhufee kana baree jennaan achi deebi'aa sodaatee walleen maali akka inni ta'e hin beeku ji'a takkaaf waa'ee hagachi turetti gasirratti ol beetu gaafachaan ture. Waa'ee macaafaa midhaan kan waan gaggaafadhee ishiin jedhanii jechuudha nagalchine ibin bakkuma barnootaati iyyuu dhiisi waan biraatiin. Sun akkasii. Qarshii waan qarshiidha immoo niyya makan keetiin jarri kun qarshii kennuu malan jetteeti immoo jarrumatu qarshii kennina jedhu. Yeroo sanitti ani baay'ee miira keessa ture miira an ture isaanii keessatti daddafaniitti understand na godhan jarri. Kootu waaqayyo siif jiraadha. Midhaan kana ni jiraa miti waa qaqqaleessuu kana shamarran kanneen hundi isaaniitu iyyuu jechuudha. Yoo ati ji'a takka boona midhaan kana jijjiiramin dhuguma Yesuus waaqaame maali kan naan jedhan laayif mara ta'anii jechuudha. Kanneen naan jedhan sayyid Allah keessaan waajjin na sodaatee jira dhugumatti jechuudha. Duraan illee waan na beekuuf na sodaatee natti hin dubbanne jechuudha. Ani illee isatti hin dubbanne jechuudha. Namoota biraadha sitti ergaa? Ergaan ammaan tana bakka shaadaan qabadhaan jedhe kanan namoota baay'ee natti ergesi ajjeesnaa maalii kanneen haasa'an malee san dura bakka gaafa nutaa san dura birii nu gaafatamee biin faayidanitti walleen hin beekne. Garuu atleast maqaa kiyyaan biriin komishanii olii walii paawundiin komishanii olii walii qabamuu dhageen jira garuu birii san illee cumaan calqode waaqni san foodhin naay. Yoo namni gara kiristaanaa dhaqe birrii walitti qaban jiraasaa? Inde ustaad yoo biriin kan namni akkam jedheen nama ofitti amanaree namni dhugumaa islaama keessa ture duraan osoo beeku waa hedduu otoo argu namni osoo hin qaraayin iyyuu hin beeka akkam jedhee amana. Qarshii astagfirullah. Insobiini al sirrii miti. Ustaas. Ustaas. Wallahi lazi maani nama ragaa mucaan kuni. Insobiin sobuun gaarii miti. Ragaa biti Isintu gaafachuu jira amma asirratti. Waajiba walitti qabeessi fakkaate macaaf. Ragaa qabatee walitti qabee ragaa qabdaa. Obboleessa oduma teessirraa dubbachuutti hin jiru bar kun yaada kiyya dubbataa jira yaada of keessaatiin dubbachaa jira. No sobdee maqaa amantiin balleessin ka gaarii miti. Obboleessa raajii Birriin namaa Takka obsi single efi watillee obsiiti. Anuyyuu ni gaafadhame. Qarshii kennuu inuma kennanii maal kaluu kana qarshii awwaleedha jedhanii viidiyoo siyaa baasanii miliyooniin jala sadaqiitti baasiif. Qarshii awwalee ergamu jedhanii dubbachaan turre isaa miidiyaa irratti mucayyoon takka salphistee turte. Waan mul'ataadha kun waan dhoksaadha immoo birriin guuranii jiru nuun jettaasaa. Sitti mul'isnu isaa meesa jedha mubaalli kiyya tokko ijoo. No, kan awwalee soba ni No, kan awwalee hin jenne nu. Garuu isaa birriin itti qaban yoo jiraate. Awwaleedha qarshii 3,000. Qoy. Anas hin mul'isaa. $1,000,000. Kan awwalee hin jenne kan awwalee Soba awwalee isa gurtanii ana maaliif naa guruu dhabdan ayyee maaliif naa guruu dhabdan anaaf isa gurtanii maaliif isa jarriyyuu amananiiru ustaazi kunoo jarriyyuu amanaa jiru ayyee isa gurtanii maaliif naa guruu dhabdan waaqni garagara laala ija garagaraatti laala jedhe koy asan yeroo takka ustaaza wajjin haasa'anu koy ustaaz baasuun isin hin barbaachisu kan awwalee jarriyyuu amananii kan awwalee hin jenne nuti jedhanii ustaazi jarriyyuu amananii san kan awwalee hin jenne jechuun jiranii Asan ragaas nu qabaatu. Ragaa yoo jiraate isa biraa ragaas nu qabaatu. Erga amantii dhiistee gara musliimatti deebitee sim jedheeti musliima duukaa bu'i malee waa'ee amantii maqaan balleessin. Birrii naa kennuu mina jeesi. Kaawwalee amannaani. Inni qarshii maanaan kennire jedhee lolu jira yoo qarshiif jecha hin kafarin lammata kun aadaa uffataadha. Yaa anam qarshii jechuudha. Yeroo takka obsa. Waajiyyoo qarshii naan kennina waajiin dhiisu qarshii naa kennuu qabdan daddaftanii dhugaa isheetti maal. Kontiraatti hidhmatee jira waan ta'eef. Yeroo takka gurba yeroo takka Hasan. Meetu godhadhu. Hasan yeroo takka tartiiba godhadhuuti. Meetu godhadhu. Meeti qabadde ayyee ustaada meeti qabadde. Ayyee tole muuti qabadde. Yaa jamaa آخراني دنيا أن نجيرم تسيني أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة جل رب سبحانه وتعالى والرياك جيسو نموك بدسين الرب دبتا بدات وان ججبادا آخرة وفيدا دنيا أن جيرتشون انتاتو دبلتا نما سمو مجاتو كل سندورة سنتم الابنية توري مجا غافت دراتو كسنين بيادة تنفكات مجا وإلي غريش آدا كيسانا من مبربادا جلانيتي
Mucaa tokko kiristaanummaa kaafna jedhanii mucaa miskiina Suudii keessatti beektanii asitti hoolotii uumamaa kanneen tiksa. Jireenya kana keessa si baafnaati amma tan achi keessa si fuuna gara Awurooppaadhaa si oofna kottu Yesuusiin fudhadhu jedhaniin jireenya kana Waaqayyo sirra jijjiira Yesuus sirra jijjiira jedhan. Eegasanii ammoo mucaa sanii kiristaana godhan. Duuba mucaan dhufeetti nutti hime. Osoo qalbii jijjiiratee ergasanii wagguu nutti himeetiin jedhu asirra miidiyaa irratti finneetiin haasa'aatiin turre. Diraama akkanaa kun tasa hin jira. Ijoolleen haga feeta yoo durruyyoomtan amantii irratti hin durruyyoomina. Anumatu isiniin jedhe. Amantii irratti diriddiriin godhatina. Namni amantii isaa gurguratu ofirlee gurgurata, saballee gurgurata, biyyallee gurgurata. Akkasitti waan nan jedhu. Sinigaltee nama jabaa jechuun nama yoo rakkatelleen rakkina ofiidhaa qabatee rabbii tokkicha ofiidhaa qabatee jiraatu. Wanni guddaan rabbiin qabaachuudha. Wanni waa hundaa oliidha jechuudha. Warri ammoo asammoo akka tasaadhaa qalbiin sinigaltee garigariin jira ijoolleen gariin ijaanii ijoolleen fayyaa hin qabne. Ijoollee fayyaa hin qabne waan tokko hin beekan amma kuni waa beekaayyuu kun xiqqoo si qara'ee jiraayyuu akkanumatti xiqqoo siidha shaw jedheetuma akkana nu harkaa bade malee. Ijoollee garii jira ka waan tokko hin beekne. Ijoollee garii ka waan tokko hin beekne kaafira bada dayitee eegasanii ammoo takka waa deebifna jetti takka waa haasofna jetti sammuu ofiitiin deemtu waan tokko kan hin beekne ka dayitee wanna kiristaanota wajjin akka tasaadha kiristaanota wajjin waa haasoftu jechuudha. Sirriidhaa miti sinii galtee sirriidhaa miti. Gad dhaabbadha amantii irratti sinii galtee hatta kiristaana jajjabatu irra gaarii. Yoo siin mormes dhugummaadha dhugaa jedhee siin morma achi booda nama yoo galteef ammoo dhugaadha jedhee islaamummaa fudhata. Nama jajjabatu hatta nabi rabbiidha alayhi salaam khiyaaruun fil jaahiliyyati khiyaaruun fil islaam jedhan. Nama jaahiliyyaa keessatti nama jajjabatu reetuyyuu islaamummaa keessatti illee filatamaa isaa jira. Nama jajjaba kan ta'u isa. Nama dhugaadhaan si afur dhaabbatee mormutu gaafa galteef jettamu islaamummaa illee cabseetiin islaamummaa qabata. Hin argine isaa ijoolleen miidiyaa kanarratti ijoolleen hedduun isaaniidha. Ijoolleen hedduun isaaniidha warra kiristaanummaan dhugaadha jedhee mormaa turetu islaamummaa qabate. Sini galtee warra kiristaan fakkeenya Sumayyaa Tasfaayifaa ummata asirraa rarraasaatiin turte ummata garana ooftee garana oofaatiin turte. Eegasan islaamummaa qabattee gadi dhaabbatte. Kennaafaa ammas ammoo achi asillee namoota hedduu jechuudha nama takkaa lamaa miti kan lakkaa'ee fitu jechuudha. Nama kiristaanummaa dhugaa jedhee dhugummaaf siin mormu ergasanii ammoo yoo dhugaa argeetiin jedhe qalbii isaanii lallafte ergasanii islaamummaa qabata jechuudha. Kiristaana illee yoo ta'an kiristaana sirriidha. Kiristaana waan dhugaa waan soba jedheetiin akkasii waan jedhu santu irra gaariidha. Kanaaf muslima illee hogguu taatan muslima qajeelaa ta'a. Rabbiif subhaanahu wa ta'ala bula. Dhaamsi kiyyeessa kanaati. Akkasatti illee rabbiin si haa tiksuuti hoolota kanarraa maqaa jijjiiradhuuti. Akkasitti waan jedhi. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hoolaa sin godhini baga hoolummaa keessaa illee si baase. Abdii akkasii galattooma maqaa kana zoonaaliif tani gamu. Maqaa maal godhatte namni musliimaadha hoolaa ofiin jedhamu hayawaana nuuf yaamtamu. Salaatu barbaadani ustaaz. Salaatu barbaada. Wayyaa san. Akkasii jamaa rabbiin barakaa sinaa godhu hundi keessanuu Ingirisinaa warri koomentii Ingirisa dhiisaa shigiri. Sadisa waan Ingirisinaa waan tokko barreessa iddootti hunda taatanii barreessina yeroo tokko barreessinan gaadha dhiisa. Nagaa alhamdulillah kam jirta singir fayyuma. Akkam. Jira akkam jirtan? Lamaanuma keessanitti haasa'aare. Haasa ishii tokkotti nan cufaan. Waama fedhee fasanii. Jiraati. Mee waan hasan dhiisiiti amma waan hasan dhiisiiti akki gootu ati amma cufadhu yeroo tokko singirii wajjin haasofna. Ali jirtaa? Jira.